isa duukaa buudhiistanii kan biraa duukaa buutanii karaa sanaan ulfina argadhaa, karaa sanaan eebba argadhaa, karaa sanaan ayyaana argadhaa, karaa sanaan gammachuu argadhaa, karaa sanaan eebba argadhaa, karaa sanaan dhiyaata argadhattanii waan adda biraa duukaa kan buutan har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin akka sasi waame duukaa deebitanii akka buutan. Waamamuuf illee waamamteetta, dibamuuf illee dibamteetta, ergamuuf illee ergamteetta. Tarii akka deemaa siin iddoo adda biraatti badde ta'a malee. Erga karaarraa ce'aniif koo boolla buudha. Waamicha sana erga kaadanii koo sagalee adda biraa kan nama waamu gara du'aati malee sagaleen kan biraan jiru. Tokko Yesuus Kiristoos jireenyaaf jireenya na duukaa jiraadhaa gara jireenyaatti nu waame. Lammaffaa ulfina abbaan koo isiniif kennutan sun waamaadha jechaadha. Nama na duukaa bu'u, nama naaf hojjetu, nama naaf ergamu, nama sagalee koo dhaga'u abbaan koo ulfina isaaf hin kennaadha. Tokkoffaa lafa jirtu kanatti mootee ulfina argatta. Sababii keetiin kan kee Waaqayyoo hin sodaatama. Inni nama Waaqayyoo ittiin bu'inaa jedhama. Lammaffaa immoo ulfina abbaan kee dhalootaan dura uumamaan dura siif qopheessetti gara dhaaltuu mirga abbaa keetii karaa Yesuus Kiristoos argachuudhaaf jirta. Abdii lafarraa, abdii waaqarraa sii kenneera. Isa lafarraas abdii qabda. Mo'icha argachuudhaaf, eebba argachuudhaaf. Jireenyi kee akka argatuuf natti barbaadu tarii foon keeti mana gaarii, jireenya gaarii, uffata gaarii, nyaata gaarii yoo ta'e sasii kennuudhaaf Waaqayyoo kee amanamaadha. Hin danda'a. Maaliif? Waaqayyoon hundumaa qabu si waame waa'ee keetiif hin qabu siin jechuu hin danda'u. Waan hundumaa kan qabu kan isaati. Lafti kan isaa, biyyi kan isaa, warqeen kan isaa, birriin kan isaa. Ageegeetti dubbiin Waaqayyoo birriinis kan koo, warqiinis kan kootii jedha. Allafa gogaa lafa jiidhaa hunarraasaa jedha. Iyoob 36 keessatti waa tokko dubbata. Maal jedha? 36 lakkoofsa 21 irratti akkana jedheetu dubbata. Ati rakkachuu jibbitee yakka fo'atte. Rakkachuu jibbe. Namni har'a waamicha Waaqayyootu qabu rakkoonni keessa gale isinitti himuun barbaada. Waamichatu qabu, dibataatu qabu, ergaatu qabu. Ani koo hojii Waaqayyoo hojjechuudhaan maaltu naa ta'e? Maaliin argadhe? Warri hojii Waaqayyoo hin hojjenne koo waan barbaadan hojjetanii waan barbaadan godhataa jiru. Makiinaa gaarii, mana gaarii, uffata gaarii, jireenya gaarii. Kanaafoo anis ikkoo san duukaa bu'eetan ikkoo nama ta'uudha. Ani ikkoo akka gowwaatti ikkoo hojjedhee akka gaariitti gatamuun narra hin jiru jedhu. Akka gaariitti miti Waaqayyo akka gaarii gadiittu si gatuu hin danda'a. Kanaa gadiittu si gatuu danda'a. Waamicha si waametti garuu amani malee waa sii kennuu isaatti hin amanin. Kana waamameera, kana fudhachuun qaba. Waamameera kun naa ta'uu qaba. Jettee warra biyya lafaatiin hin dorgomin. Kan kee xinnoon kee sooressa warra biyya lafaa caala. Wallaalummaan kee ogummaa beektota biyya lafaa caala. Wallaalaa taatee jiraachuu gaariidha jechuu koo miti. Hiyyeessa taatee jiraachuu kee gaariidha jechuu koo miti. Waaqayyo nama barattus hin barbaada. Qabeenya akkati qabaattus hin barbaada. Kanaaf dubbii Waaqayyoo keessatti koo nuuni badhaadhummaa isaarraa akka hirmannuuf dubbateera. Macaafa qulqulluu keessatti Phaawulos badhaadhummaan, ogummaan, beekumsi Kiristoosiin keessa dhokfamee jira jedha. Kiristoos kan kee taanaan ogummaan kan keeti. Kiristoos kan kee taanaan beekumsi kan keeti. Kiristoos kan kee taanaan ogummaan, badhaadhummaan, beekumsi hundinuu kan keeti. Toora galanii jiru. Warra Qolaasaayis keessatti Phaawulos akka jedhee dubbata. Nu Kiristoosiin qabna taanaan Kiristoos si keessa jira. Kiristoos si keessa jira. Kiristoos si keessa jira taanaan badhaadhummaa isaa qabatee si keessa jira. Ogummaa isaa qabatee si keessa jira. Beekumsa isaa qabatee si keessa jira. Ati kana hundumaan iyyuu badhaadhaa ta'u. Kana hundumaan sooressa ta'uudha. Beekumsaanis sammuun kee banamuun irra jira. Qabeenyaanis kennuu sirra jira. Yoo ati qabaatti wangeelli lallabama. Yoo ati qabaatti manni Waaqayyoo bareeda. Garuu firoottan koo har'a Yoob jedhan irra deebi'a. Ati iyyuma jibbuudhaan yookiin rakkina jibbuudhaan yookiin waa of harkaa dhabuu jibbuudhaan yakka fo'atte yakka hojjetaa jirta. Yakkatti galaa jirta. Kanaaf yakkaan waan yakkatti galteef rakkinaan qoramaa jirta. Akka yakkatti hin galagalleef of eeggadhu. Yakkuutti akka hin galagalleef of eeggadhu jedha.